Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti guyyaa ayyaana sabootaa fi sablammoota Itoophiyaa yeroo 18ffaa kabajamuu sababeeffachuun mariin paanaalii gaggeeffame. Marii kanarratti afayaa'iin mana maree magaalaa Adaamaa aadde Immabeet Jibbaa, hooggantoonni magaalaa Adaamaa fi abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee akkasumas sabootaa fi sablammoonni magaalaa Adaamaa keessa jiraatan argamaniiru. Guyyaan kabaja ayyaanicha bara kanaas akka biyyaatti mata duree sabdaneessummaan walqixxummaa irratti hundaa'e ijaarsa biyyaa jedhuun kan kabajamu ta'uun ibsameera. Afyaa'iin mana maree magaalaa Adaamaa aadde Immabeet Jibbaa haasawa baniinsaa marichaa taasisaniin akka jedhanitti kaayoon kabaja guyyaa ayyaanaa kun guyyaa mirgi lammiilee akka kabajamuuf 29 heerri mootummaatti ragga'e waan ta'eef akka magaalaa keenyaattis hojiiwwan tajaajila uummataa hojjechaa guyyichas kabajuuf qophii garaagaraa taasisaa jirra jechuun hubachiisan. Marsaa 18ffaa kabajamu kun ajandaalee haala yeroo biyyattiin irra jirtu irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, ayyaanichi biyya keenya heddumina kan keessummeessitu yoo ta'u, isa keessaas beekamtiin kan irratti darbe hojiiwwan gurguddaan raawwatamaa jiraachuun isaa beekamaadha. Kana keessaa imala ijaarsa biyyaa keessatti akka biyyaatti dhimmoonni gurguddoon qulfiitaan raawwatamaa kan jiran keessaa inni tokko keessattuu tokkummaa sabdaneessummaa ijaarsa biyyaa karaa wal simuun raawwatamaa jiraachuu isaa ni yaadatama. Itti dabaluun aadde Immabeet keessummoota sagantaa ayyaanichaa magaalaa Jigjigaatti kabajuuf magaalaa keenya keessa darbanis aadaa fi duudhaa ummatichaan simataa guyyoota itti aananii hafan kanneenis hojii misoomaa sagantaa kanaan wal qabatan hunda tumsuun milkeessuu qabna jechuun dhaaman. Kaayyoon ayyaana sabaaf sablammootaa jidduutti tokkummaa sabaaf sablammoota hedduminaan irratti hundaa'e akka cimuu fi akka dagaagu taasisuun imala ijaarsa biyya keenyaa dhugoomsuu nurraa eegama. Yaadanneen ijoon bara kanas guyyaan ayyaana sabaaf sablammootaa marsaa 18ffaa yeroo kabajamu hedduminaa fi walqixxummaa tokkummaa biyyaatiif mata duree jedhuun ብዙሃነት ለእኩልነት ለሀገራዊ አንድነት መተ duree sadarkaa biyyoolessaatti guyyaa irraa sadarkaa magaalaa Adaamaatti kabajamu sadarkaa naannoo magaalaa Maayaa kan kabajamu fi akka biyyaatti immoo sadarkaa naannoo Sumaaleetti magaalaa Jijjigaatti kabajamaa jiru. Kana keessatti magaalaan keenyas guyyaa kaleessa irraa eegalee hojii gurguddaa hojjetamaa jiru. Akka magaalaa keenyatti guyyaa magaalaa marii paanaaliidhaan guyyaa har'aa kan gaggeeffamaa jiru. Hojiilee tola ooltummaa adda addaa kana keessattis guyyaawwan shanan itti aanan kan raawwatamu yoo ta'u, Waajjira Abbaa Alangaa magaalaa Adaamaa irraa barreeffama gabaabaa hubannoof ta'u kan dhiyeessan obbo Gazaan Shumii akka ibsanitti biyya keenya Itoophiyaa keessatti sabaa fi sablammoonni fedhii fi gaafiiwwan hedduminarraa maddan gaafachaa turuu ibsanii keessattuu kun mirgoota sabootaa fi sablammoota ummatoota Itoophiyaa kabachiisuudhaaf 29 bara 1987 heerri biyyattiin ittiin bulaa jirtu kun kan itti ragga'e waan ta'eef ayyaanichi kan kabajamuudha jechuun ibsan barreeffamichaan. Fedhiiwwanii fi gaaffiiwwan hedduumina irraa kan maddan sirna addawaawayiin biyya kana bulchuu jalqabuun duratti akka biyyaatti gaafatamaa turan hedduumina irraa maddi isaan hedduumina yoo jennu hedduumina sabaa wal qabachuu danda'a, amantaadhaan wal qabachuu danda'a, akkasumas immoo aadaa irraa kan maddan ta'uu danda'anii garuu hedduuminni sun immoo gaaffiiwwan adda addaa kaasaa kan turan deebisuudhaaf hojiiwwan hojjetamaa turan jiru jechuudha. Gorsaan dhimma siyaasaa magaalaa Adaamaa obbo Soorichaa Asfaa waggootanii fi sirnoota darban keessatti nu faffacaasuuf warroonni nageenya hin barbaanne yaalaa turanis qormaatilee hedduu qolachuun as geennee jirra jedhanii ammas immoo osoo qormaatichaaf hin jilbiiffatin nageenya keenya eeggataa misoomaa fi sirna federaalizimii akkaataa itti lafaan gahuu dandeenyu irratti waloomaan haa hojjennu jedhan. Guyyaan sabaaf sablammoota guyyaa har'aa yoo kabajnu gama tokkoon guyyaa 18 tanaan dura turanii fi keessa dabarre har'a irra geenye giddugala godhanne
guyyaan kuni guyyaa seenaa qabeessa ta'uusaa yaadachuudhaaf duubatti deebinee sirna itti turre qormaata keessa turre akkamitti akka as geenye duubatti deebinee yaadne kanarraa kaanee immoo yeroo itti aanu akkamitti harka wal qabanne deemuu akka qabnuu fi qormaatilee hedduu nu bittinneessuuf tokkummaa keenya diiguuf biyya keenya diiguuf sirni federaalizimii akka lafan qabanne akka hojiirra oolle gama adda addaatiin aggaammii keessaa fi alaa raawwatamaa ture guyyaa kanarra dhaabbannee duubatti deebinee akka yaadannuuf waggoottan 18 darban keessa akka salphaatti kan as geenye oduun ta'in aggaammiiwwan adda addaa ajjeechawwan adda addaa buqqaatiiwwan adda addaa biyya kana bittinneessuuf sabaaf sablammii akka sanyii xaafitti walitti makameetoo jiru adda baasuuf wantoonni taasifamaa turan aggaammiiwwan taasifamaa turan bal'inaan kaasuun hin danda'ama jechaadha. Itti aanaan kantiibaa fi qindeessaan kilaastara diinagdee magaalaa Adaamaa obbo Mulaatuu Dhiibbaa marii paanaalii kanarratti argamuun akka jedhanitti hedduminni bareedina uummata Itoophiyaati waan ta'eef nageenya keenya eeggataa hojii tola ooltummaa uummataa irratti hirmaatuun garaagarummaa tokko malee wal bira dhaabbannee waliin haa tarkaanfannu jechuun ergaa dabarsan. በዚህ ምድር ላይ የመጀመሪያው ሰላም ፈላጊ እኔ ከሆንኩኝ ጠዋት ስነሳ አባቶች አባገዳዎች ቅድም ሲናገሩ እንደነበር ሰላም የማንም ሳይሆን የእያንዳንዱ ሰው ውስጡ ሰላምን ሲፈልግ ሰላም ወደሱ ትመጣለች። እኛ ያሰብነው ነው ወደኛ የሚመጣው። ነገር ግን ሰላም ከውጪ እንደ ዳቦና እንደ ሬሽን ሰው አያድልልንም። ሰላም በጠመንጃ ፈሙስ ተጠብቆ አያውቅም። ሰላም ምን ጊዜም ቢሆን በጥንታዊ የጋሪዮስ ስርዓት ራሱ ምንም ወታደራዊ ወይንም የታጠቀ ኃይል ባልነበረበት ጊዜ ሰላም የሚጠበቀው በራሱ በህዝቡ ነው። ህዝቡ ራሱ ነው ህዝብ። ስለዚህ ሰላም ፈላጊዎች እንሁን፣ ሰላም ፈጣሪዎች እንሁን። ፈጣሪ የሚወደው ሰላም ከሚወዱት ጋር ነው። ወን ጥጥቆኑዩ ዮ ሀርከ ወልቀበት ሃዳ ቶኮ አልጌ ተከ ቀቀሎ ዳይሲ ዮ ወሊት ፎያኒ ትንንጀት ነምኒ እሲ ኩቱ እንደንደው yoo adda addaan taate ammoo waanuma argetu isii kukkuta jechuudha. Kanaaf uummanni biyya kanaa yoo harka wal qabannee ka waliin deemnu taate namni nu keessa deemee nu addaan facaasee qabeenya keenya guurachuu hin danda'u.